Ashmark phone kam jirti hordoftoota YouTube channel barnoota kompiitara akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa ofitti rabbii faagalatu jirtu irraa wanta tokko isiniif himuuf dhufeera jechaadha. Innis gaafii namoota hedduu kan ture akkamitti akka Facebookin keenya fakkeenyaaf hiriyaa 5,000 ol nu fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu add friend batanii san gara akkamitti akka gara follow jira kan jedhu namoonni hedduun na gaafatanii jechuudha. Salphaadha jechuudha. Maarree na hordofaa isin jedha. Namoonni mootii YouTube kanaatiif haaraa taatan goota iddoo diimtuu subscribe santuudha. Maatii ta'a isin jira. Amma kallattii maan gara viidiyoo irra qophaa'etti dabarraa jira. Ayyee na hordofaa steppiidhaan video kan guutuu isaa ilaalaa isin jedha. Na hordofaa. Akkuma beekamu jalqaba Facebook keenya bannaa. Facebook keenya baruudhaaf mootiyyuu browser tokko kompiitara keenya irraa bannaa jechaadha. Fakkeenyaaf kun Facebook biraati. Facebook add friend kan jedhu kana gara followt jijjiirra jechuudha. Kanaan seennee ilaallaa jechaadha. Na hordofaa. Fakkeenyaaf Facebook biyyanne barreessinaa. Sana booda Facebook login of sign up kan jedhu kan tuqnaa. Android kompiitara kanarra wanta seeniif direct mana seenii logo out waan hin jenneef isin mootiyyuu yeroo keessan feentan password keessanii fi email keessan galchitu jechuudha. Facebook kiyya kana fakkaata. Sana booda karaa harka mirgaa gubbaarraan iddoo kanatti tuqnaa jechaadha. Amma Facebook jamaan isaan kun ani Facebook kiyya kun amma nama 5,000 guuteera jechuudha. Friendonni kiyya kana mootiyyuu amma kana booda hiriyaa biraa accept gochuu kan fudhachuu hin danda'u waan ta'eef kanaafuu akka na hordofan add friend san gara follow jijjiiradha jechaadha. Isa kana jechaadha. Fakkeenyaaf kana FB biraatiin seeneera. Isa kana amma sonaan kun na gaafatee an nama kanaaf accept godhuu hin danda'u jechuudha. Maaliifuu 5,000 guutee dhaabadheera waan ta'eef kan 5,000 guutees akka hubatanii gara follow jijjiirrachuun jechuudha. Amma isa tuqnaa gara gubbaarraan iddoo akka wanti dhufu kana harka mirgaa gara gubbaatiin ishee kana tuqnaa jechaadha. Sana booda setting and privacy jedhu seennaa. Sana booda setting kan jedhu tuqnaa jechaadha. Hordofaa. Ergasii mootiyyuu kana fakkaatu nu baasa jechaadha. Ittaanfanii mootiyyuu eessa deemnaa gara harka bitaatiin corner harka bitaatiin jechuudha. Privacy kan jedhu bira deemna jechaadha. Privacy. Erga privacy kan jedhu bira deemnee mootummaa harkoonaa ishee kana kan akka darkisneeti as bira dhufna jechaadha. How people find the content you namni akkamitti akka argachuu danda'u qunnamuu danda'u. Who can find you friend request. Gaafii hiriyyummaa eenyutu akka dhiyeessuu danda'u as bira. Ishee kana everywhere ka ture kana maal goonaa achi tuqneet edit location tuqnee asii akkana gabbaasnee friends of friend boona jechaadha. Argitanii miti. Sana booda amma sosoosuma keessaan bahini gara harka bitaatti deebinee scroll gaggoonee eessa deemna public post kan jedhu kana irra deemna jechaadha. Public post bira edda deemnee ammas gubbaarra jalqaba irratti who can follow me kan irratti asii kana gabbaasnee too ishee kana public goona jechaadha. Public goona. Sana booda mootiyyuu refresh goona jechaadha. Amma view as godhee isinitti agarsiisuu danda'a jechaadha. Profile kiyyaan seenee erga refresh goonee mee asmaratti ilaalu jijjiirameera wal jijjiiramee jiru kan jedhu asirrattis ilaalla. FB biraatiinis seenee ilaalla jechaadha. Amma jamaan isaanii kan jedhamu tuqeemti. Sana booda as bira tuqee view as jedhaan
nama boobaatti akka hin mul'ata fiidiin kiyya kun kan jedhu ilaaluudhaaf viewers kan jedhu tuqaani nama boobaatti add friend kan ture sun follow jijjiirameera jecha mi'a mammootiyuu nama biraa bira jijjiiramee jiru kan jedhu Facebook biraatiin seenee ilaallaa jira. Fakkeenyaaf Facebook kanaan seeneeraanii Facebook biroo kanaan seeneera. Fakkeenyaaf Jamal Sani kan jedhu kun dura add friend ture jechaadha. Ani Jamal Sani kan kana barbaada jechaadha. Okay, barbaada fresh godhaa xinnoo. Kanaafuu akka add friend ture sun bataniin sun gara folootti jijjiiramaa jiru. Amma nama barbaade abbaan barbaade daanga'u jechaadha. Akkasumas biraa gaafatan gara folootti jijjiiramteetti jechaadha. Wannattiin suni takka add friend ture sun gara folootti jijjiiramteetti jechaadha. Amma namni barbaade foloo na gochuu danda'a. Akkanatti settingii Facebook keessanii sirreeffachuu dandeettu. Waan daawwattaniif galatoomaa. Video biraatii wal agarraa. Namoonni toora YouTube kanaatiif haaraa taatan mootiyyuu koottaatii subscribe godhaan gargaaraan jira dhaabbataa isin jedha. Warroonni kanaan dura maatii taatan mootiyyuu baay'ee galatoomaa isin jaalannaa nuuf jiraadhaa isin jenna. Si qabaachuu kennaan ni boonnaa isin jenna. Har'aaf asumarra nu haa ga'u. Bye. Gaafii wantoota akkanaatii wal qabatanii yoo qabaatan komentii keessa gaafachuu dandeettu. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Yeroo biraa hanga walitti deemnutti milkii jiranaa turaa nagaa naaf turaa isin jedha. Galatoomaa har'aaf nu haa ga'u. Bye.